بكم رتك jedhu namni kamiyyuu yoo beeke yoo bare yoo isaaf gale soomii harfeessuurra soomii qulqulleessuu walga'ii labsuudhaan nagaa jaalala kan itti argannu sooma nyaata dhugaatii ta'uusaa beekuun hundi keenya baruun nurra jira. Keessumaatii gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos kiristaanota kakuu haaraa keessa jiraniitiif adeemsaaf kallattii haala ittiin soomuu qabu. Nam tokko soomii gaafa jedhamu hiikkaa isaarraa yookaan gaarii ta'a. Of dhorkuu jechaadha. Of daangessuu jechuudha. Of murteessuu jechuudha. Kana gaafa jennu sa'aatii hanga kana hanga sa'aatii kanaatti, torbee hanga kana hanga torbee hanga kanaatti, ji'a hanga kana hanga ji'a hanga kanaatti nyaata malee, dhugaatii malee, bu'aa beelladaa killee kanneen akka aannanii foonii keessumaa soomii gaafa jennu of dhorkuu, of daangessuu, of to'achuu jechuudha. Wantoota gaarii hin taane gurra keenyaan seenu, ija keenyaan agarru, qaamota miiraa keenyaan yaannu irraa of daangessine, of dhorkine, of deebisne, of murteessine yeroota muraasaatiif, ji'oota eeyyamaman sanaatiif, labsiin kaa'aman sanaatiif nyaata dhugaatii malee turuun maal jedhama? Sooma jedhama. Sooma jechuun dhiisuu jechuudha. Wantoota raawwachuu nuti hin malle dhorkamnu sana hunduma dhiisuudha. Fakkeenyaatiif hin soomna yoo ta'e nama hamachuun hin eeyyamamu. Hin soomna yoo ta'e hamii dhaga'uun hin eeyyamamu. Hin soomna yoo ta'e haaloo qabachuun hin eeyyamamu. Hin soomna yoo ta'e ija keenyaan waan badaa ilaaluun, harka keenyaan hatuun, laphee keenyaan daba yaaduun, haaloo qabachuun akkuma abbooliin keenya nu barsiisan qufaan qabamanii hanna deemuu haaloo qabatanii soomuun yookiin immoo kadhachuun hin barbaachisu. Akkuma isaan jedhanii gooftaan keenya seera soomii gaafa tumu namoonni biyya keessa jiran akkuma isinitti hime guyyaa har'aa kana gara kawaalaa, gara gadaamii, gara mana kiristaanaatti of daangessanii oduu biyya lafaa irraati, jeequmsa biyya lafaa irraati, sodaa biyya lafaa irraati bilbila isaaniillee cufatanii, balbala isaaniillee cufatanii, laphee isaanii gumeessanii, gurri isaanii waa'ee Waaqayyo qofaa dhaga'uudhaan, lapheen isaanii waa'ee Waaqayyo qofaa yaaduudhaan, adeemsi isaanii adeemsa qajeelummaa qofaa ta'uudhaan maatiirraa adda ba'anii, firootarraa adda ba'anii, gaa'ila isaanii dhiisanii, mana isaanii dhiisanii, qe'ee isaanii dhiisanii, naannoo isaanii dhiisanii gara kowaala garaa garaa deemanii subaa'ee qabatu. Subaa'een soomaaf kadhannaadhaaf yeroo hanga muraasatti keessuma soomni giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam naasee guyyaa tokko seenu kun subaa'ee lama qaba jechaadha. Subaa'een tokko guyyaa 7 gaafa ta'u, subaa'een lama guyyaa 14 jechaadha. Subaa'een kun subaa'ee lama of keessaa qaba. Guyyaan isaa guyyaa 16 haa ta'u malee subaa'een kan dhumu gaafa guyyaa 14ti jechaadha. Maarree kakuu moofaa keessatti Daawit faa gaafa sooman, Iyyu'eel faa gaafa sooman, Yoonaas faa gaafa sooman dheekkamsa fooniif rakkoo foonii qofa hambisuuf ture kan isaan soomaa turan. Garuu soomiin kakuu haaraa jireenya bara baraatiif kan nu qopheessu, wantoota dhorkamnirraa of daangessinee boqonnaa bara baraa har'a beela'uu keenyaan dheebochuu keenyaan kan itti arganudha. Maarreega gooftaan keenya jalqaba hojii hundumaa immoo taasisee gara kawaala gara gadaamii seena jecha. Gara kawaala gara gadaamii seena.
Fakkeenyi sun baay'ee guddaan isa kanadha. Mana keenya teenyee wantoonni nu qoran, wantoonni nu gongorsan, wantoonni hin mijanne jiraachuu danda'u. Mana keenya yoo teenye namni hin dhufa. Namaa wal agarra. Maatii walitti dubbanna. Waa namaa dubbachuun, waa namaa dhaggeeffachuun, waa namaa gochuun tasallee hin barbaachisu jechaadha. Kanaatiif egaa soomni gadaamitti akka ta'e gooftaan keenya gadaama Qorontos galee halkan 40 fi guyyaa 40 nyaata dhiisuun dhugaatii dhiisuun asirraa eegaleeti. Daawit faa kakuu moofaa keessatti maal akka dhiisan, Daani'eel faa raajii Daani'eel boqonnaa 11 gubbaa gaafa ilaaltan maal dhiisee akka inni soome agartaniitu. Kakuu haaraa keessatti garuu ilaalaa Waaqayyoof wanti dadhabamu guyyaa 40 fi halkan 40. Nuti bar soomii gaafa jennu gosoota beelladaa kanneen akka killee, kanneen akka buuphaa, kanneen akka dadhaa fi aannanii kanneen kana fakkaatan foonii soomna. Gooftaan keenya garuu halkan 40 fi guyyaa 40 bishaanis midhaanis homtuu afaansaa keessa hin galle yookiin immoo hin nyaanne jedha. Haa ta'u malee garuu asirratti wanti isin hubattan seexanni Addaamii fi Hewaaniitiin gannataa baase gara gooftaa keenyaas dhufee nyaataan qoruu barbaade jedha. Ilaalaa har'as kanaaf qoramaa jirra. Amma shakkitoonni dhufanii maaliif soomta, maali gooftaan hosii du'eera hosiif hin barbaachisu jedhanii namoonni akka isaan abdii kutan soomii akka dhiisan. Sooma dhiisuun rakkoo tokko akka hin qabnetti akkuma Eesaa warri ta'an garaaf kan jiraatan sun har'a soomii hin arfeessu. Nuti immoo soomii qulqulleessina. Soomii labsina malee soomii dhiisaa hin jennu. Kanaatiif guyyaa 40 fi halkan 40 gaafa soomuu seexanni nyaataan qore. Atis beelofteetta anis beela'eera. Dhagaa kana daabboo godhii. Tulluu kanarraa of darbi ergamoonni keessi eegu. Naaf sagadii si qabu. Wantoota kanaan gaafa qoru sooma keenya keessatti nyaataan qoramuu dandeenya. Hafuuronni nurra jiran ayina xillaatiin dhibee nutti godhanii kalee garaacha waan garaa garaatiin nu qoruu danda'u jechaadha. Namni soomu, namni sagadu, namni kadhatu garuu keessumaati sooma kana akka addaan hin kunne, sooma kana akka hin cabsine, sooma kana eegallee nagaan akka fiixaan baasnu saganni isa murteessaa fi isa barbaachisaadha. Itti aanee kadhannaan isa murteessaa fi isa barbaachisaadha. Kanaatiif egaa gooftaan keenya halkan 40 fi guyyaa 40 soome. Soomni achirraa ka'eetu soomiiwwan garaa garaa jiru. Sababoonni soomiin kun soomaniif maalidha? Sooba maaramii eenyutu soome? Sooba maaramii maaliif soomame? Bu'aa maaliitti argatame? Har'a yoo soomne maal arganna? Keessumaa warri maaramii jaalatan har'as ijoolleen maaramii hojii maaramii hojjettee fi hojii maaramii Waaqayyo akka isheen hojjettu eeyyame keessatti hirmaatanii ijoollee maaramii warri jedhaman warra maaramiin jaalatanii hojii maaramii hojjetanii malee warra maaramiin jibban akka hin taane asirraati beekuu baruun barbaachisaa ta'a jechaadha. Kanaaf soomiin dhufeera. Har'a meeqan keenyatu qophaa'ee jira? Meeqan keenyatu soomiif qophaa'ee jira? Meeqan keenyatu immoo mijachuu fi dhiisee rakkoo keessa jira? Anaaf bar maadaamiin kun naaf hin eeyyamtu. Anaaf nyaata hojjedhee nyaachuu hin danda'u. Jimaataaf roobi adda baasuu hin danda'u. Kadhachuu hin danda'u. Sagaduu hin danda'u. Kun gufuun seexana namootarra bulee Addaamii fi Hewaan seexanni akka mana isaa keessaa baase har'as soomaan mucummaa Waaqayyoo akka dhabnuu fi kabaja eebba ulfina akka nuti dhabnu nu taasisa jechaadha. Inni biraan wangeela Maatewos boqonnaa 16 irratti gaafa laaltanii yeroo soomtan akka warra of jaalattootaa hin ta'inaa. Akka warra of jaalattootaa hin ta'inaa yeroo soomtan jedha kitaabni keenya malee hin soominaa hin jedhu. Yeroo maal gootan jedhaa? Yeroo soomtan. Kana jechuun soomiin jiraa jechaadha. Har'as kiristaanni hin soomaa jecha. Kan soomu inni kiristaanaa fi Kiristoosin kan amane hojii Kiristoos kan hojjetu Kiristoos duukaa kan bu'e ta'uusaa barbaachisaa ta'a maatiiwwan Waaqayyo. Yeroo soomtan mataa keessan dibadhaa, fuula keessan hin gurraachessinaa, warra soomu warra sagadu namootatti fakkaachuuf hin hojjetinaa. Akka Fariisota, akka Saduuqota isaan yeroo sooman fuula isaanii gurraachessu, dibata hin dibatan, hin daalacha'u. Kana jechuun
namoonni akka nuuf beekan, namoonni akka nuuf baran, ishiin hin soomti, inni hin sooma, inni hin sagada, inni hin kadhata. Kun wanta naaf beekiif naaf barii qabu hin qabu. Dhoksaan kan isinii kennu, dhoksaan kan isinii kaffalu Waaqayyoon waan raawwattan dhoksaatti raawwadhaa jedha. Kana jechuun innii fi isin qofti yoo beektan gahaadha. Namoonni isiniif baran, namoonni isiniif baruu baatan, namoonni isiniif beekan, namoonni isiniif beekuu baatan isin hin fayyadu. Waan namoonni isinii beekaniif gatiisa ta'ee isiniif hin lakkaa'amu. Waaqni keessan dhoksaan yoo beeke garuu dhoksaan kan hojjetame ifatti isinii laata jedheetu barreessee kaa'amee jira jechaadha. Maarreega amma soomiin hin barbaachisu warra jedhaniitiif maal bu'uura godhatu? Ka'umsi isaanii maalidha? Keessumaa kitaaba qulqulluu kamiin caqasu? Gara afaanii kan seenu nama hin xureessu, afaan keessaa kan ba'u malee jechuudhaan waan hundumaa nyaachuu qabna, waan hundumaa dhuguu qabna, waan hundumaa gochuu qabna jedhanii warreen dubbatan faana oollee akkuma isaanii kana sooma balaaleffachuun gaarii akka hin taanee fi yeroo soomtan jechuun soomii soomtuu, sooma keessan keessatti immoo heera, seera, adeemsa soomii qabadhaatii saniin sooma sagadaa waan jedhuuf san qabannee soomnee sagannee cimnee dhaabannee keessumaa soomuun keenya namni soomu nama meeshaa ammayyaa hidhatee diina isaa ofiin ofirraa ittisu jechuu dandeenya. Snaayiperii ta'uu danda'a, boombii ta'uu danda'a, kilaashii ta'uu danda'a. Namni sooma soomu meeshaa hafuuraa hidhannoo qaba jechaadha. Akka fedhe foonsaa isa ajajuu hin danda'u. Akka fedhe hafuurri hamaa isa ajajuu hin danda'u. Akka fedhe ta'uu hin danda'u. Namni soomu waan raawwatu beeka, waan raawwatuuf ka'es durseetu yaada, waan hojjetus kadhannaan raawwata, waan hojjetus immoo Waaqayyoon hin milkaa'a jechaadha. Namni yeroo hundumaa Waaqayyoon wal arguu, namni yeroo hundumaa Waaqayyoon walitti dhiyaatu, namni yeroo hundumaa soomu sagadu jireenyi isaa milkaa'ina qaba. Hafuurri hamaa isa mo'achuu, hafuurri hamaa isa injifachuu hin dandeessu. Barnoonni keenya itti fufa. Gara afaanii kan seenu nama hin xureessu. Afaan keessa kan ba'u maalidha? Jechi kun soomaaf moo waa biraaf dubbatan? Maarree afaan keessaa kan ba'u nama hin xureessu, nama xureessa. Gara afaanii kan seenu nama hin xureessu inni jedhamu kun harreen, sarreen, bineensi garaagaraa, adurreen, fardi, harreen isaan kun hin nyaatamu. Barnoota keenya kutaa itti aanu gaafa jimaataa dursineetu walagarraa dursineetu barnoota keenya itti fufnaa. Jabaadhaa cimaa. Warreen kana keessa nu dubbisaa jirtan jirtu, warreen gaabbii barbaadan hamma sa'aatii 4:00 guyyaa har'aa kana keessan waasaap biratti nu dubbistanii kan bilbiltanis jirtu. Sansinii xumurraa nu kakaasee kan nu eegalsiise kan nu xumursiise Waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u. Waaqayyo hunda keessan isin haa eebbisu. Waaqayyo hunda keessan duuka haa ta'u. Kadhannaaf haa qophoofnu. Yaadaaf gaaffii jimaata walitti deebina. Kana keessaa koottaati yaada qabdan, gaaffii qabdan kara waasaappii nu gaafadhaa. Waaqayyo isin faanaa ta'u. Horaa bulaa deebanaa. Soomiin sooma nagaaf jaalalaa isiniif haa ta'u. Eebbifama nagaan naa bulaa.